Ashama akkam jirtu akkaataa tiktaaka keessan yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota baay'ee itti argachuu dandeessan akkasumallee tiktaaka viidiyoo isiniif upload godhuu didee yeroo isin viidiyoo post gootan try again irra deebi'i yaali jedhee kan isin cinqu jechuudha salphumatti akkamitti akka itti sirreeffatan aappii tokkollee osoo hin fayyadamin seetingii sirreeffatuun dirqama ta'e takkaan wal isin barsiisa akkasuma gaafii namoota baay'ee kan ta'e tiktookni keenya waan haaraa nuuf hin fidu dafee nu hin dhaqqabsiisu viidiyoo namni haaraa gadhiise akkamitti sirreeffanna yoo nutti dhufellee namoota afaan keenya hin beeknullee afaan isaanii bene lammi biyya biraa qofa nutti fida haala kamiin sirreeffatuu dandeenya jettanii gaafii adda addaa kan nagaafantattu jira jechuudha hunda isaa deebii akkeessa argatan jechuudha baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsan afaana bu'a. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale tiktaaka keenya haala akkamiin fooloo guddifatuu dandeenya guyyaa muraasa keessatti hordoftoota baay'ee akkamitti argachuu dandeenya akkasumallee tiktaaka viidiyoo isiniif post godhuu dide haala akkamiin sirreeffatuu dandeessan tiktaaka waan haaraa isiniif fiduu didellee haala akkamiin sirreeffatuu dandeenya kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla kana sirreeffatuuf jalqaba tiktaaka keenya keessa seenna jechuudha hordoftoota kiyya seetingii akka murteessaa ta'e waan ta'eef jechuudha hundi keessanuu daawwatuun dirqamaa jechuudha kanaaf yeroo tokkoof tiktaaka keenyarra kilik goone keessa seenna. Sana booda tiktaaka keenya keessa seenaa jechuudha. Eega tiktaaka keessan keessa seentanii bakka profaayilaa keessanii kanarratti cuqaastaniiti tiktaaka keessan keessa galtanii jechuudha. Sana booda tuqaan sadeen mataa kana gubba jirtu yookaan muraa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Tokkoffaarratti kan namni hundinuu itti xiyyeeffatee sirreeffatuu qabu jechuudha. Waanni biraa hundinuu kana booda jechuudha. Privacy bakka jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Namoonni followers keessan isiniif guddatuu dide jechuudha. Ergaan keessanillee namoota baay'ee bira isiniif ga'uu didee jechuudha jalqaba irratti tiktaakni keessan privacy jala jira moo private jala hin jiru ka jedhu adda ilaaluu qabdanii jechuudha kun asirratti maal nuun jedha private account ka jedhu fuulduratti sanduuqaatu jira jechuudha sanduuqni kun haala kanaan cufamuu qaba jechuudha sanduuqni kun yoo haala kan gadii kanaan banamee jiraate gonkuma viidiyoon keessanillee namoota baay'ee biratti mul'atu akkasumallee tiktaakni keessan nama baay'ee bira isiniif hin ga'u followersin keessanillee tasuma isiniif hin guddatu amatarra achuma ta'a jechuudha kanaafuu maal godhuu qabdan jechuudha ni cuftuu jechuudha haala kanaan cuftanii ni gurraachomsitu jechuudha haala kanaan eega sirreeffatanii lammaffaa irratti illee seetingii akkaan murteessaa ta'e tokko waliin ilaallaa jechuudha asirratti yeroo gabbuunu maal argannaa suggest your account to others ka jedhu ni argattu jechuudha qastiin fuuldura jirti yeroo tokkoof irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa kiyyama sanduuqolee sadii naa fide keessan 5 isinii fidaa jechuudha sanii walillee isinii fiduu danda'a jechuudha hordoftoota kiyyaaf kanaafuu jechuudha sanduuqni asirra jiru kun guutummaan guututti bantanii dhiiftanii jechuudha fakkeenya faayidaan isaa maal yoo jettan isa tokkoffaa contacts ka jedhu kanarratti sanduuqa kana yoo bantan jechuudha namoonni lakkoofsi keessan isaan bira jiruu fi akkasumallee lakkoofsi isaanii isin bira jiru hundumtu tiktaakni keessan hoggaa isin lakkoofsa kanaan banatan ufuma isaatiin nama sanitti beeksisaa yeroo akkasumallee namni lakkoofsi isaanii sun isin bira jiru yeroo namni lakkoofsa saniin tiktaaka banatee tiktaakni ufuma isaatiin dhufee isinitti beeksisaa jechuudha kanaafuu jechuudha murteessaadha jechuudha bantanii dhiiftanii jechuudha akkasumallee namoonni fakkeenyaaf biyya adda addaa jiru jechuudha yeroo isin lakkoofsa keessaniin tiktaaka banatan maatiin keessan ni argu jechuudha akka maatiin keessanillee hin agarre yoo barbaadan akka isin tiktaaka fayyadamtan ni cuftan kana ofirraa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan fayyadamtu jechuudha isa gadii kanarratti illee Facebook friends ka jedhu kunillee baay'ee murteessaadha jechuudha fakkeenyaaf namoonni friendummaa isin walitti qabdan Facebook irratti jechuudha kallattii yeroo isin tiktaaka banatanii fayyadamuu eegaltan tiktaaka kaampaaniin ufiin itti beeksisaa jechuudha kanaaf haala sanillee yoo barbaada sanduuqa kana bantanii dhiiftanii jechuudha isa sadaffaa kanarratti maal arganna people who open or send link to you nu jedha kana jechuun fakkeenyaaf linkii tiktaaka keessanii yeroo namoota walitti ergitanii yookaan namni isinitti ergee isinillee namatti ergitan jechuudha linkii sanarra cuqaastanii akka seenuu dandeessanii fi namoonni illee akka linkii kanarra cuqaasee tiktaaka keessan seenee ilaaluu danda'u isin gargaaraa jechuudha gabaabdumatti wanta linkii ta'e kan namni isinitti erguu fi kan isinillee namaaf ergitan tiktaaka irratti akka banamuu godhuu jechuudha
hordoftoota kiyya link irra dhufee namni akka TikTok keessan ilaalu godhu jechuudha. Kanaafuu kana bantanii dhiiftanii jechuudha. Haala kanaan yeroo sirreeffatan of duuba deebitu jechuudha. Sadaffaa irratti illee seetingii akka murteessaa ta'e kan namni hundinuu ilaaluu qabu tokkotu as keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Inni maali jechuudha? Contact and Facebook friend ka jedhu ni argattu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf namoota Facebook irraa firiindummaa walitti qabdan kallattii walirratti connect godhu jechuudha. Kanaafuu maal gootanii qastiin fuuldura jirti yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa. Contacts ka jedhu kana gubbarratti ni argattu jechuudha. Tokkoffaratti sanduuqa fuuldura jiru kana yoo gurraachomee jiraate ni bantu jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Akkasumallee asirratti yeroo gadi buutan jechuudha Facebook friends ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Isa kanallee sanduuqni kun yoo cufamee jiraate ni bantu jechuudha. Haala kanaan eega bantanii jechuudha. Namoonni isin Facebook irratti wal beektanii fi wal hin beeknellee jechuudha kallattii maan jechuudha dhufee isin daawwatuu danda'a jechuudha. Yeroo isin TikTok banatanii itti fayyadamtanii jechuudha. Haala kanaan eega kana sirreeffatanii of duuba deebinaa jechuudha. Ammallee seetingii akkaan murteessaa ta'e tokkoon isin argisiisaa jechuudha. Afuraffaa irratti TikTok viidiyoo upload isiniif godhuu dide jechuudha. Yeroo isin viidiyoo gadhiifna jettan lakkaa'eetuma 99 yeroo gahe jechuudha. Gubbaa kanarratti try again isiniin jedha. Irra deebii yaalii isin jedha. Ol isiniif hin baasu viidiyoo post isiniif hin godhu. Furmaata isaa guddaan as keessa jira. Kanallee isin argisiisu. Suuta jettaniituma ol harkistu jechuudha. Seetingii makana keessaa osoo hin bahin suuta jettanii ol harkistanii asirratti yeroo gadi buutan maal argattan jechuudha. Free app space jettu ni argattu jechuudha. Kunoo asirratti mallattoon delete ta'e irra jirtu tana. Yeroo tokkoof irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. Amma kiyya keessa kan jiru jechuudha GB 2tu keessa jira jechuudha. Kana jechuun gaa MB 2000 jechuudha. Hordoftoota kiyya kunuuntu amma TikTok kiyya busy godhaa jechuudha. Kanaafuu jechuudha keessaa balleessuu qabna jechuudha. Akkamitti keessaa balleessina ka jedhullee waliin ilaalla jechuudha. Jala kanatti yoo gadi buune jechuudha career jettu fuulduratti ni arganna jechuudha. 357.8 jettu irratti yeroo cuqaasnee haala kanaan nu dhufa. Career jettu ni argattu jechuudha. Ammallee asirratti cuqaastanii jechuudha. Career ergotuu jechuudha ni balleessitu jechuudha guutumaan guututu. Kana jechuun fakkeenyaaf storage TikTok keenyaati jechuudha bakki wanni adda addaa irra keessu kun amma 0 irratti deebi'ee jira jechuudha. Haala isin argitan kanaanii jechuudha gubbaa kanallee ni eeggannaa jechuudha. Hangamtu akka keessatti hafe ni ilaallaa jechuudha. Hundinuu keessaa hin badu jechuudha. Sababnis viidiyoolee TikTok irratti upload godhelleen idduma kanarra jiranii jechuudha. Kun amma haala isin argitan kanaan reefuun tana meeqa jedha GB 2 guutuudha jedha. Amma haala isin argitan kanaan GB takka tuqaa 62 deebi'ee jira jechuudha. Ammallee kanallee irraa hir'ifnaa jechuudha guutumaan guututu jechuudha. Irraa hir'ifnee hanga nam viidiyoo TikTok irraa qabu qofatti deebifnaa jechuudha. Kanallee irraa hir'isuuf maal gootanii jala kanatti gadi buutu jechuudha. Fakkeenyaaf geegaa takka tuqaa 62 kan jedhu kanallee irraa hir'ifnaa jechuudha. Walumaan irraa hir'ifnaa jechuudha fuuluma dura keessanitti jechuudha. Kun balfa jechuudha. Amma qoshaasha waan faayidaa hin qabne vaayirasii adda addaati jechuudha kan TikTok keenya busy godhe iddoo nu jalaa fudhatu jechuudha. Storage isaati baay'ee dafee guutaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha isa kana irraa hir'isuuf jala kanatti gadi buutanii download ista jettu ni argattu jechuudha. Download ista jettu fuulduratti jechuudha 311.0 irra jira jechuudha. MB jechuudha hanganatu keessa jira jechuudha. Isa kana irraa kaasuuf fuulduratti Career jettu ni argattu jechuudha. Download jettu fuulduratti Career jettu ni argattu jechuudha. Ishee tanarra cuqaastanii jechuudha irraa balleessitu jechuudha. Mi'a nama gubbaa kanarratti illee milikeeffadha jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo asitti illee download jettu fuulduratti jechuudha. Career jettu irra cuqaasa sana booda clear naaf dhufti ammallee clear keessaa gootu jechuudha. Haala kanaan jechuudha amma ni eeggannaa jechuudha. Amma inni nuuf banamuuf qushaasha jechuudha kun balfa waan faayidaa tokko hin qabne jechuudha. Guyyaa guyyaan jechuudha haala kanaan keessaa ofirraa balleessitu jechuudha. Wantoonni isin TikTok irratti fayyadamtan guutumtu jechuudha as keessatti seeftaa jechuudha wanti isin daataan fayyadamtan. Kun amma haala isin argitan kanaan takka tuqaa 24 GB tti deebi'ee jira jechuudha. Jala kanallee bakka download jettu irratti yoo gadi buutanii ilaaltan 00 irra jira jechuudha. MB'n isaa wanni takka keessa hin jirtu jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan jechuudha ofirraa TikTok keessan kan busy ta'e akka storage'n isaa daftee isin jalaan guunne ifirraa keessaa balleessuu dandeessu jechuudha. Dhuma irratti illee seetingii akka murteessaa ta'e tokkoon isin argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een TikTok kiyya waan haaraa naaf hin fidu viidiyooleen namaa dafee na bira hin ga'u yoo na bira ga'ellee kan namoota an afaan hin beeknee fi isaallee afaan kiyya hin beekneeti viidiyoon kiyyallee namoota baay'ee bira naaf hin ga'u jettanii warra gaafii adda addaa gaafatantu jira
jechuudha. Kanaafuu tiktaaka keessan isintu haaromsuu dhiisee jechuudha. Akkamitti haaromsina ka jedhullee isin argisiisaa jechuudha. Settingi makkana keessaa osoo hin baane suuta jettanii gadi buutuu jechuudha. Asirratti mallattoon viidiyoo ta irra jirtu mallattoon kaameeraa ta irra jirtu contact ta jettu tana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. Isa sadaffaa kanarratti gadi buutanii jechuudha. Refresh your for you feed ta jettu ni argattu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokkoof kilik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Kana jechuun tiktaaka keessan guutummaan guutuutu haaromsuu jechuudha. Guyyaa sadiin guyyaa afuriin guyyaa shaniin haaromsuu qabdanii jechuudha. Kana jechuun wanti namni gadhiise tattamaan isin bira gaa waan haaraa qofa isiniif fidaa jechuudha. Waan duraanii dhiise jechuudha. Tiktaakni amma booda namoota addunyaa kanarra jiru kan tiktaaka fayyadamu guutuu waan isaan gadhiisan isin bira gaa keessallee akkasumatti nama bira gaa jechuudha. Kanaafuu guyyaa guyyaan haaromsuu qabdanii jechuudha. Miidhaa tokko isinirraan hin ga'u jechuudha. Settingin kun yoo faayidaa ta'e malee sana booda haala kanaan yoo isinii dhufe continue jettanii jala kanatti continue ni jirti. Continue irra cuqaastu sana booda haala kanaan isinii dhufa. Refresh ta jettu ni argattu yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Sana booda jechuudha hordoftoota kiyya ni eeggannaa jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha wantoota asirratti isiniif dhufan kana hunda keessatti jechuudha sanduuqa kana keessatti haala kanaan raayitii gootu jechuudha. Kun haala kanaan raayitii tana keessatti ni ibsitu jechuudha. Sanduuqa asirratti isiniif dhufu hunda isaatu jechuudha. Sana booda jala kanatti submit ta jettu ni argattu jechuudha. Submit gootu jechuudha. Nama submit godheetiin jira haala kanaanii jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan akka isin fuuldura deemtan continue jedhee isin gaafata dhiistaniituma irraa deebitu xiyya kana cuqaastanii irraa deebitu jechuudha. Haala kanaan jechuudha refresh guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaa 4 godhuu qabdanii jechuudha tiktaaka keessan. Haala kanaan settingiilee jalqabaa kaafnee hanga ammatti ani isinitti argisiise kana settingii gara 6ti. Settingiilee kana yoo kan sirreeffatan ta'e tiktaakni keessan yeroo muraasa keessatti bu'aa isaa isinuu ni argitanii jechuudha. Follow naa godhi follow si godha jettanii nama kadhaturra jechuudha. Salphaatti haala kanaan settingii kana sirreeffatanii waan namni ni ilaala jettanii yaaddan tokko viidiyoo namni ilaalu yoo irra gadhiiftan salphumatti jechuudha kaampaaniin ufiin isiniif beeksisaa jechuudha. Keessaafuu jechuudha namoonni maatii baay'ee gara Facebook irraa qabdan jechuudha. Salphumatti tiktaakni keessan isiniif guddatu danda'a jechuudha. Settingiileen kana qofaa miti. Settingiileen hafan baay'eetu jira. Isaan sanillee wal duraa duubaniin isin barsiisaa jechuudha. Hordoftoota kiyya har'aaf yeroon akka nutti hin dheeranneef maamiltoonni kiyyalleen akka hin mufanneef jechuudha. Asumarratti kan isiniif dhaabuu tahaa jechuudha. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisu akka waa irraa barattanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dhugaa qofarratti hojjetu kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee guyyaa guyyaan barnoonni nu asirratti gadhiifnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification jettu tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Obboleeyyan hangammatti baroomsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaastanii viidiyoolee barnootaa waan bilbila keessaniif kompiitara keessaniif wal qabatu kamiyyuu as keessaa ni argattu jechuudha. Viidiyoolee teeknooloojii wal qabatan viidiyoolee ammayyaawaa ta'e chaanaala keenyarraa bal'inaan argattu jechuudha. Keessa seentanii ilaaltanii waan barbaadan sirreeffatuu ni dandeessan. Akkasumallee viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhuu hin dagatinaa. Bakka isiniif hin galin yaadaa fi komii keessanillee komentii jalatti sanduuqa komentii jala naa barreessu hin dagatinaan isiniin jedha. Wal duraa duuban kan isiniif deebisu ta'a jechuudha. Gaafii keessan ilaalee jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira geenamuu irraa fayyadamuuf share tuttanii waliif share godhuu hin dagatinaa. Dhuma irratti chaanaala keenya linkii isaa copy gootanii waliif raabsuu hin dagatinaa. Public ta'ee namoota hunda biratti akka mul'atuuf barnoonni irraa qabadhe asumarratti xumurama. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.